Wangeela ni amantaati. Akka jaayiba amana. Waan asirra barreeffame fudhattamuun fudhattu. Nan fudhadha malee. Okay, niin dubbisa akkati fudhattuun silaaluu deema hin fudhattu. Na dhaggeeffadhu. Baasi wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30. Yesuusitti dabaleedha. Ani humna kotiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhagayetti nan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa ana ergee duukaan bu'a malee. Goobas. Eenyu dubbate kana? Yesuus. Dhugoo dubbate moo soba dubbate? Dhugaa dubbate. Ni fudhattaa boqonnaa kana? Nan fudhadha akka ajaa'iba. Goobas. Yesuus ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe dhuga moo soba? Yaa? Yesuus. Yesuus? Yesuus. Kanaaf dhalaali jalqabaan qorafa amantaa sin jedhe. Listen to me. Hold on. Adam, dhaggeeffadhu. Sikiliza kwanza. Isma'ani ya habibi. Okay? Maqlo. Okay, takal. Aywa? Eeshi. Dhaggeeffadhu. Dubbii kana eentu dubbate? Tokkoffaa eentu dubbate? Yesuus dubbate. Dhugoo dubbate moo dhara dubbate? Dhugaa dubbate. Ni fudhatta moo ni gatta boqonnaa kana? Nan fudhadha akka ajaa'ibaa fudhadha. Goobas. Yesuus Kiristoos ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhee dhuga moo soba? Amma kaa isa deebisa. Tiicharii. Barataa koo. Amma ani tiichariin kee. Tiichar. Hin fudhatta. Mee haa fudhatu. Amma hiikoo naatti godhuu deema jijjiiruuf mala itti baafadhaa isin. Yaana. Ni fudhatta? Laal dhageeffadhu abbumaaza. Dhageeffadhu abbumaaza. Annan fudhadha qajeellotti fudhadha. Okay, ega qajeello fudhatte. Yesuus Kiristoos let me see. Yeroo barattoota isaa jiru Yesuus ani homaa gochuu hin danda'u jedhe moo gochuun hin danda'a jedhe? Gochuun ni danda'as gochuus hin danda'u lachuu dubbateera. Goobasi irraan sii deebi'a. Listen. Akka jedhu Yesuus itti dabalee dhaggeeffadhaa jiran caafata qulqulluu ittiin dabalina irraa dirrisinaa jedha. Caafa jechuun waan takka illee nuqtaa takka jechuun daat kooma mallattoo wooma takka ittiin dabalinaa jedhe dhaggeeffadhu. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe moo ani humna kiyyaan gochuu hin danda'a jedhe. Iddoo ammatti nagaa baafte irratti varsii ammatti na baafte irratti jedheera gochuu hin danda'u jedheera. Versiin kun boqonnaa dhugaa barattoota dubbate moo itti kijibe? Dhugaa dubbate. Yesuus homaa gochuu hin danda'u jedhime. Jechuu hin danda'u. Okay, kanaafuu wangeelan fudhattu kaa. Yesuus ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Kanaafuu wangeelan fudhattu. Niin fudhadhaa jette mana kijibda. Laan na dhageeffadhu. Ayyee. Na dhageeffadhu. Ati fakkeenyaaf ati Quraana keessatti Tawraatti amana kan jedhu Zabuur amana Injiila amana kan jedhu. Na dhaggeeffadhu. Mee na dhaggeeffadhu kuni gaafii biraati niin katabadhaa'u. Na siifin deebisani. Gaafii kana dura ati wangeelatti ofiifuun amanne akkamitti nama Islaamaatiin wangeelatti amanaan jetta? Ani niin fudhadha Yesuus homaa gochuu hin danda'u. Ati ni fudhattaa? Ani tan amana. Okay jedhi Yesuus homaa gochuu hin danda'u. Yaani Yesuus waa gochuu hin danda'u. Abboo waan asirra barreeffame kuni jechuu hin danda'u. Na dhaggeeffadhu. Akkana jedha. Waan caaffanni barreeffame homaa gochuu hin danda'u jedhamoo ni danda'a jedha. Ajaa'iba beentee wallahi. Hin danda'u jechuun isaa dhugaadha dhaggeeffadhu fi abumaaz. Dhaggeeffadhu. Yesuus itti dabalee goobasii kiyya jaan. Yesuus itti dabalee ani yaa barattoota isaatiin ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa akkaan dhageenyaan farada jedhe. Homaa gochuu hin danda'u jedhe moo gochuu hin danda'a jedhe. Cufadhu olfaan. Dhageeffadhu abumaaz. Gurbaa waan barreeffame deebise barreeffama ani barreessine. Waan kana abumaaz barreesseessa. Akka dubbiftee fakkeenyaaf aayaa tokko dubbifte. Aayaan kun ayya itti aanu dubbisu ayya ka itti aanu dubbisa. Okay. Aayaa tokko dubbiftee. Aayaa itti aanu. Aayaa san bichaadhaani tafsiira itti kennuu hin dandeessu. Okay. Aayaa itti aanu si dubbisa. Kun Quraana wangeelaa bar kun aayaan. Naamantaa kana. Qooy si itti aanu. Naamantamii. Ka itti aanu si dubbisu. Naamantamii kana.
itti aanu si dubbisu Fakkeenyaaf fakkeenyaaf ka itti aanu na dubbisu dhageeffadhu ka. Na dhageeffadhu kan darbin hin darbin dura na dhageeffadhu. wangeela Dura fudhatu maal dhageeffadhu. jajjaasa Walii galaatiin hin deemna. Waan tokko irratti walii gallee kan itti Abbaa aanu godha deemna. jedhan Maaliif namni si dhageeffatu namni duuba kan kee jiru nama baay'ee qabda. Nama baay'eetu wannaa kan kee jala jira. Miseensa baay'ee si jala jira. Kanaaf zim jetteetuma waan tokko bichaa dubbattee fiigoo osoo hin taane jechi lafa san jiru maal jedha iddoo sanitti fakkeenyaaf warra salaata dhaabaniif abidda qopheessinee irraa jedha quraana keessatti. isaan non san ayaan Abiddi isin qophaa'eera. okay ka itti kaje fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim Quraanatu jedha. sahuna jedhe san dhaggeeffadhu itti dhaynata quraana wangeela irra jirra ani quraanni fudhatamuun fudhattu itti na gaafatta Ati kanaan fudhattaa? na dhaggeeffadhu gaafii gubbaan hin fidan smart teacher yoo taate teacherii na dhaggeeffadhu waan sin jedhe ati wangeelan fudhattu maaliif na hojii haasawu barbaaddati hin fudhattu itti amantu dubbii yesuus hin Like fudhattu kana fudhattaati. ani kam Like kana fudhattaa. Kana fudhattaa. Kam? Isiniif Kam? warra salaata salaattaniif ibiddi isinii qophaa'ee goobasi isin jira. Kana gaafii fudhattaati. quraana keessi Gaafii dhiyeessii gaafii irratti smart yoo taate kana deebisi yesuus kiristoos kana deebisi dubbiin yesuus dubbii dhugaati moo dubbii dharaati deebisi kaa abadan sa'a fixxa malee hin dandeessu wallahi hin fudhatu pheenxummaan biyya lafaarra ortodoksiin biyya lafaarra jirtu wangeela dhugoomsisu takka hin jirtu kan hin dhugoomsa jedhu harka baasii qottu no jaasaa gurbaan kun wangeela niin fudhadha dubbii yesuus niin fudhadha jedhee amma didee mala itti baasuu fadha he trying to manipulate karaa isaarra of Lakki mala baasaan jiru laali. hayyee yesuus kiristoos No, 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 no. Abu Maazin, kana booda si wajjin haasa'u na dhaggeeffadhu yesuus kiristoos Na dhageeffadhu. Na dhageeffadhu laali. Na dhageeffadhu. hayyee ishi akkanan sirraa godhadhaa koo maana dhaggeeffadhu jedhee cal jedha abdii nagaan seefaa ta'u akkamati Kan kee bichaa maa dhageeffatta Abu Maazin na dhageeffadhu ati yeroo ati maaf nama dhageeffanne ati kan kee bichaa maa soota. dhaggeeffachaan jira diddee bara wangeela fudhachuu diddee Abu Muaz nagaadha akkamati. sa hundi kana dhufa nama nagaa abbo mee nama tokko hojjifta nama saddeet moo sagalee wajjin haasa'ee deema Haasaa jirta argaa jira Yesuus Kiristoositti yoo amanini akkasitti faradamu ragaa si argisiisuu danda'a garuu I think ani kana sin gaafane kana mee qoy tiicharii kana wajjin fita boonsaa dheengaddaas waan himate mee dhaabbatu suuta ta'a ummata meeqas dura laal abdiis dura jira olfeensi dura jira munzirsi dura jira tiichariin yesuus eenyus dura jiraati maxarrasha laayina eeggadhu migreeshin akkanumatti hin seena laayina ofirra deemaa dhaqanii seenan beekta saniif suuta jedhame waan jedhe tiichar jirtu jaan okay gara abdii dara Abu Maashi. ayyee networkii siifaa tolchu waaqayyoon ni dhaga'ama amma networkii isaa ta'e kam godha abboo